Okkotee kun dafee bishaatee taa'eera. Amma calaluu malee hin qabu jechuudha. Ayyaanaaf qophaa'aa jirra gaanuttis maali waan samaaloodha. Akkuma argamu kanatti qopheeffadheera jechuudha. Kanama hinnaatti godhee hojjetadha jechuudha. Akkuma argaa jirtanii asitti kuni bunaa fi hanqaaquudha jechuudha. Jala hanqaaquu jira. Kun immoo bishaan timaatimiiti. Kun immoo irdiidha. Namni wallaalee hin jiru. Amma kanaan maaskii fuudhaan qopheeffadha jechuudha. Asitti immoo kuni qullubbii adii fi qullubbii diimaan danfiseera jechuudha bishaan isaati. Kan ammoo hinnaattiin bulbuladhee mataa kiyya dibadha jechuudha. Dura hinnaa kanan bulbuladha. Hinnaa kanan bulbulaa maaligaa ayyaanatu jira wajjo waan ishee. Ani booda hinnaa kiyya akkanattan bulbuladha jechuudha. Rabbi baay'ee tokko nama fayyada argeera bu'aasaa jechuudha. Kanaatiif warri hinnaa argattanii mataa keessanitti fayyadama. Tokkoffaa warri mataa hadhii mataa keessan isinii yabbisaa, mataa bubuqqa'uu fa'aa hin hir'isaa fayyadamee waanan argeeruuf malee akkanumatti dubbachaa hin jiru. Hojiidhaan isin agarsiisaa hin jira waan ta'eef baay'ee jirama qaba fayyadamaa. Kana sa'aatii 3 kaa'ee sa'aatii 3 boodan dibadhaa jechuudha. Sa'aatii tokko ofirra tursiisa. Sa'aatii tokko booda immoo miicuudharra. Baay'ee fudhata ganaadha. Mataan kiyya haphii waan taate kana kunumtuun nageessi tirfee kun. Baay'ee isin fayyadama. Kana qopheeffadhee kana qopheeffadhee kana galaansaa kanatti dafarra. Damma kanatti immoo jala isaa hanqaaquutu jira laftanii. Jala isaa hanqaaquutu jira. Kanatti bishaan timaatimiin naqa. Kani booda irdii kana itti naqa.
argitanii. Kanammoo maaskii fuulaa hojjetannaa jechuudha kun. Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo bakka jirtan hundumatti nageenya Rabbii lafa faala bakka jirtan hundumatti isiniif haa baay'atuun isiniin jedhaa. Akkuma beekamu hennaa akkuma viidiyoo irratti agartan kanatti fayyadamaan jira. Fayyadamaa isiniin illee isin fayyada. Asumaan immoo subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. YouTube kiyyaa yaa Oromoo wal haa guddisnu, wal cinaa haa dhaabbannu, Oromiyyuu wal guddisaa. Na kanaatiif iyyuu na jajjabeessaa waan qabatamaa malee waan asirratti waan saba waan qabadhee dhufe waan hin jirreedhaaf hojjedhee hojiitti hiikee agarsiise tananii. Kanaatiif iyyuu subscribe, like, share na gochuu hin dagatinaa. Walaa guddisnu waliin haa guddannu. Ana bichaa miti isinillee isin fayyaduu danda'a. Maaliifi of bichaa jaallachuun sirrii miti booddeensa. Iddoo guddaa gaafa gahee namaafis anaafis ta'uu waan danda'uudhaaf walaa guddisnu isiniin jedha. Lafa nagaa tura.